hordoftoota keenya kun barii miidiyaa neetworkiidha. Yeroo irraa yerootti kan odeeffannoo isin biraan gahaa turedha. Anis Abdul Hakim Ahmad. Egaa har'ammoo dhimma qabsoo Oromoo keessatti dhimma gamtaa dhaabbilee siyaasaatii fi adda bilisummaa Oromoo gamtoomee irratti ololoota deeman irratti yaada tokko isiniif dhiyeessa. Kunis akka itti aanutti dhiyaata. Na hordofaan dhaamsa kiyya. Jalqaba adda bilisummaa Oromoo gamtoomee irratti maaliif ololli deema kan jedhu isin biraan gaha. Kunis addi bilisummaa Oromoo gamtoomee dhaaba hoogganoota qabsoo bilisummaa Oromootiin hoogganamaa turanii fi jaalawwan qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti buuleeyyii ta'an kan qabsoo adda bilisummaa Oromoo dhalchan parsantii 85% dhaaba kana keessatti argamanidha. Egaa wanti ololli irratti deemuuf dhaabni kun yeroo dheeraadhaaf tasgabbiidhaa fi miira na argaa yookaan immoo olola kijibaatiin ummata burjaajessuu irraa waan of qusateef. Kana gochuun isaa immoo qabsoon adda bilisummaa Oromoo gamtoome akka waan hin jirretti warroota ololaan of jiraachisan biratti waan mul'ateef kan itti aanu immoo hinaaffaa hoogganoota adda bilisummaa Oromoo gamtoomee irraa qabaniif ololli kun deemaa ture jechuudha. Waan hin fakkaanne fakkeessaa qabsoo Oromootitti danqaa tahuun amaloota mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo keessa ture keessaa tokkodha. Kunis maali? Qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti hoogganni tokko qacaleen hubataa fi gara fuulduratti kan nama tarkaanfachiisu yoo qabsoo keessatti kan dhalatu taate yeroo gabaabaa keessatti ajandaa tolchanii fi sumuda diimaa duyda duubaan itti dhahanii akka inni qabsoo san laaffisu godhamaa ture. Kan har'a adda bilisummaa Oromoo gamtoomee irrattis ololamu kunis fakkeenyuma kaleessa mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo keessa turedha. Hinaaffan Jeneraal Haayiluu Goonfaa irraa qabanii fi hinaaffan qeerroo lafaa dhufaa hubataa siyaasaa jaal bilisummaa Biraanuu irraa qaban fi akkasumas ajandaalee garagaraa warri bocuttis dandeettii itti qaban garuu immoo bocaan isaanii sun kan biyyaafis ummataafis hin milkeessine. Kana akka gaariitti ummanni Oromootis amma hubatee jira. Wanti ololli adda bilisummaa Oromoo gamtoomee irratti deemuuf inni guddaan hinaaffaadha. Tokko kana. Inni lammataa adda bilisummaa Oromoo gamtoomee fi adda bilisummaa Oromoo shaneedhaa walitti dhufanii waliin haasahaa turan. Garuu waliigalteen isa jalqabaa walitti makamuu fi dhaaba tokko ta'uuf jalqaba Daawud Ibsaa hayya duree tahuu mallatteessuudha qabdaadha. Isa kanarraa kan ka'e ololli adda bilisummaa Oromoo irratti deema. Wanti nuti jenne yoo hin tahin akka harreen jettisan yoo ani du'ee qaxxisaan hin margin akka jettisan. Wanti murna kanaan dhufu yoo hin tahin murni kun murna goobana yookaan immoo akkuma jarruu jettusan dhaaba qabsoo Oromootiin deemuu miti. Garuu eenyuutu qabsoodhaan deema? Eenyuutu hooggana sirriiti? Eenyuutu qabsoo Oromoo irratti Oromoo keessatti hojjechaa jira kan jedhu ummanni Oromoo akka gaariitti beeka. Addi bilisummaa Oromoo gamtoomee akkuma jedhame hariiroo ummata Tigraay yookaan immoo hooggantoota Tigraay hin qabu. Fakkeenyaaf waraanni adda bilisummaa Oromoo kan jedhamaa ture woboon Tigraay irraan Maqalee galee hoogganoota bara dheeraa ummata Oromoodhaa cunqursaa turan ajjeesaa turaniin simatamuun ifa galaadha. Kun ragaa tokko. Addi bilisummaa Oromoo har'a mootummaa naannoo Oromiyaa wajjin waan biyyaaf taha birmadummaa biyya keenya irratti waliin haasa'u irratti addi bilisummaa Oromoo gamtoomee bilisiginnatti gale jedhamee kan ololamu waan hin fakkaanne. Warroonni qabsoo Oromoo fakkaatanii diinaatti hidhatanii osoo Oromootti walitti siqanii waliin haasa'uu danda'an warra Tigraay wajjin haasa'anii Oromoo arra
masara mootummaa jiruu fi kanneen har'a biyya jirus diiguuf aanguuf jecha godhaa jiran hedduudha. Addi bilisummaa Oromoo gamtoomee garuu osoo isa kanas ijaan argu ololaan qabsoo Oromoo hin diigu ololaan ummata Oromoo hin diigu jedheetti bara dheeraa yeroo dheeraa itti kennee bira lufaa ture. Haa ta'u bira lufuun sun immoo laaffina akka tahetti hubatamaa jechuudha. Kuni kana adda bilisummaa Oromoo kan dhaabbilee gamtaa Oromoo ofiin jedhanitti deebina. Innis dhaaba adda bilisummaa Oromoo shanii KFO'dhaa fi paartii biyyoolessa Oromiyaati. Dhaabbileen kun gamtaa kana kan ajandaa kaa'e yookaan bu'uura kaa'e paartii biyyoolessa Oromiyaati. Dhaabbileen lamaan shaneedhaa fi KFO'n yaadni kun yeroodhaaf isaan akka deemsisuu fi ajandaa suuraa waliin ka'anii yeroo takkatti miseensotaa fi deeggartoota dhaaba paartii biyyoolessa Oromoo naannoo isaan jiran keessa bobba'anii saammachuuf akka isaan fayyadu waan xiinxalanii hubataniif yaada kana yeroodhaaf fudhatan. Erga yeroodhaaf fudhatanii immoo Jeneraal Kamaal Galchuutiin dhaaba kana diigii gara keenya koottu kan jedhu dhiyeessuu eegalan. Inni gama biraa immoo erga yaanni isaan kaasan kun isaanii hin mijatin yookaan immoo akka isaan barbaadan san dhaabichi paartiin biyyoolessa Oromoo hin fudhatin, egaa osoo filannoon hin deemin sagalee walii qoonnaan dhufte jechuudha. Kunis maali? Akkuma adda bilisummaa Oromoo gamtoomen waliigaltee uumuudhaaf jalqaba Daawud Ibsaadhaa hayya duree akka ta'u fudhachuu qabdan jedhaniin san har'as osoo filannoon hin deemin paartiin yookaan immoo dhaabni shaneedhaa harka 40% fudhachuu qaba. KFO'n immoo harka 35% fudhachuu qaba. Paartiin biyyoolessa Oromoodhaa immoo 25% fudhachuu qaba. Yaanni kun fudhatamuu qaba kan jedhu ajandaa kaayan. Erga ajandaan kun Jeneraal Kamaal Galchuu biratti fudhatama dhabe yookaan immoo paartii biyyoolessa Oromiyaa biratti fudhatama dhabe, dhaaba kana irratti olola dharaa akkuma kaleessa mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo biyya Eertiraa keessatti turte ololaa turanii fi tooftaa kijibaa qabsoo Oromoo keessatti warra of kenne warra dhugaadhaan of kenne qabsoo keessaa baasuuf godhamaa ture san ammas ajandaa bocanii dhaaba paartii biyyoolessa Oromiyaa irratti olola oofaa jiran jechuudha. Kun ummanni Oromoo haqa jiru hubachuu qaba. Eenyuutu sirriidha, eenyuutu sirrii miti? Qabsoon garam deemaa jirti? Ummanni Oromoo maal barbaada? Dhaabbilee siyaasaa Oromoo irraa maal barbaada? Hoggana Oromoo irraa maal barbaada? Hoggana Oromoo irraa tokkummaa barbaada. Paartiilee siyaasaa Oromoo irraa tokkummaa barbaada. Yoo danda'an mooraa tokko keessatti deebi'anii dhaaba jabaa, dhaaba mirga hiree murteeffannaa ilmaan Oromoo akka murteessuuf saba kana gammachiisu, saba kana abdachiisu tokko ijaaranii waliin tahanii waliin deemuudha kan ummanni Oromoo gaafachaa ture. Kunis yoo dhabame immoo kabajaan, ulfinaan gamtaa uummatanii waliin socho'uudha. Kanatu hin jirre. Ummanni Oromoo tokkummaa barbaada. Tokkummaa roga hundaa barbaada. Tokkummaa siyaasaa barbaada. Tokkummaa hawaasummaa barbaada. Tokkummaa dhimma diinagdee biyya keenyaa barbaada. Kanarratti wanti deemaa jiru dharaa walirratti oofuu fi qabsoo Oromoo xiqqeessu mirga silaa ummanni Oromoo argachuun malee san hanqisuutu deema jedha. Egaa yaanni kiyya kan har'aaf qopheesse kanuma waan na hordoftaniif galatooma. Barii miidiyaa hordofuu hin dagatinaa isiniin jedha.